Tole obbolaawwan koo akkam bultanii akkamiyyuu nageessan nagaa keessanii an nagaadha. Galata rabbii fayyaa kootii isinis immoo akka nagaa fayyaa taatan abdiif hawwii guddaa rabbiirraa qaba. Nageenya rabbii iddoo jirtaniif haala hirtan hunda keessatti isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti rabbi eegeessinaatiif gola jirtan hunda keessatti jechuudha obbolaa tokko. Har'a wanni qabadee dhufe ispoortiidha jechuudha waliin ilaalla. Akkasuma warri na jajjabeessaa jirtanis guddaan isin galateeffadha warri maatii taatanii na faana jirtanis guddaan isin galateeffadha warri maatii hin taane maatii ta'a walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu wal gonii dhaabbannu maaliif namni tokko wanta hojjetu irratti jajjabina yoo qabaate wanta san cimee hojjechuudhaaf ni hassaaba jechuudha. Kanaaf walaa jajjabeessinuu wal gonii dhaabbannu warri maatii hin taanes maatii ta'a sheer laayik godhaa sabiskiraayib godhaa. Kanaaf warroonni sagaleen kee hin dhaga'amu nan jettan garuu sirriitti hin dubbadha akkamitti akka hin dhaga'amne hin beeku dhiifama jecha sirrumatti hin dubbachaa jira jechuudha. Yeroo tokko bichaa yeroo maatiin mana keessa jiran yookaan tarii suuta jedhee hojjechuu hin danda'a malee yeroo gubaa kiyyaa immoo sirriitti dubbadhee hojjechuu hin danda'a. Kanaafuu ispoortiin har'a qabadhee dhufes isa kanaanan hojjedha jechuudha. Isa kanaanan hojjedha. Innis maaliidhaaf nu fayyada fakkeenya akka saakileeti jechuudha. Sarbaa keenya yookaan miila keenya isa san miidhagsuufis waa baay'eedhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf warroonni mana keessaa qabnu haaluma kanaan itti fayyadamu inni dandeenya jechuudha. Kanaafuu waliin ilaallaa na jajjabeessaa maatiin haftaa sheer laayik godhaa. Nama dadhabsa sirriitti saakiluma jechuudha. Inni akkuma fakkeenya saakilii ittiin oofnutti oofnaan harka tokkoon ol deeffachaa ture. Ispoortiin qaama keenya baay'ee barbaachisaadha. Qaamni keenya ni jabaata. Qaama keenya akkanatti waxxarree duubatti hojjechuu qabna akkanatti. Inni kun mudhii keenyaaf nu fayyada jechuudha. Luka keenya duubatti diriirsine ofii keenya fuulduraan immoo hojjechuu qabna gara duubatti jechuudha. As gidduutti nu waxxaree nutti beekama. Kanaafuu mudhii keenyaa fi garaa keenyaaf nu fayyada. Luka kanas immoo akkuma ammaa sanitti ol gara tokkoon ol gochuu qabna.